Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya burjaajii cimaa rakkoo cimaan uumamee jira. Rakkoon nuti salphatti ilaallu cimaan uumamee jira. Egaan rakkoon uumame maal akka ta'e burjaajiin uumame maal akka ta'e hundi keenya adda baafannee kan dhageenyu ta'a. An Reedii Adamsuufi. Namoonni YouTube channel kiyya faariyataa subscribe gochuun maatii keenya ta'a video keenyas like gochuu hin irraanfatina. Egaan burjaajiin uumame maalinni haala sadiin burjaajiin gurguddaan uumame. Inni jalqaba mootummaa biyya bulchurraa sagaleen icitiidhaan bahee jedhame sagaleen kan isaa ta'uun dhugaa ta'e walitti hidhamnee mootu kan laallu ta'a jechuudha. Inni lammata warri sagalee san baase gara baasullee baasee jira. Qinibbiris ta'e dhugaas ta'e baasee jira. Inni biraa warruma mormituu mootummaa ta'e lakki sagaleen kun kan sobaati haqaan qabsoofnaa warra jedhutu dhufe. Kanaaf sadi ta'ee jechuudha. Asirratti dhugaan jiru isa kana. Oromoon qabsoo isaa keessatti yeroo hedduu wanti beekamuun wal sakaalee wal kuffisuudhaan hanga fedhe haa ta'u wal sakaalee wal kuffisuun aadaa keenya fudhadhaa. Amma burjaajiin uumame kuni namoota xixiqqoo akka anaaf isinii kanarraa himiti. Namoota uummanni Oromoo fuula ofii fuuldura kaatee lakkisinna hoogganaa situ tarsiimurra nakaa warra jedhee warra abdiirra kaamerra burjaajiin uumame. Nutis isaa wajji gara itti burjaajuuf nu dhabnee jira jechuudha. Maaliif? Ilmi namaa hanga fedhellee yoo ta'e hooggansa wayii of dura kaayee hooggansa isaa irratti waan hunda laallataa jechuudha. Keelloo miidiyaan icitiisan gara fidee hin beekamu fidee jira. Iccitiin sun ajandaa ta'ee jira. Hunda keenyaaf mootummaafis ajandaa ta'e mormituufis warra akkanumaan ta'us ajandaa ta'ee jira. Osoo kunis kanaan jiru hoogganaan OMN Farhaan Abdusalaam yaada san faallaa deeggaree dhufe. Yaadni inni fidatee dhufe sagaleen kijibaan walitti qabame, sobaan walitti qabame, editingidha. Kanaaf qabsoon uummata Oromoo sobaan hin ta'u. Karaa dhugaa qofa irratti haa deemnu jedhe. Innis ajandaa sadaffaa ta'ee jechuudha. Ajandaa sadaffaa. Yaa uummata keenya Oromoon eessatti haa goru ana kana dhibe. Mootummatti yoo gore mootummaa dhiiga ilma namaa xuuxutti gortee namaan jedhan. Mormitutti yoo gorte mormituun ofii isiitiifuu akkatti wallolti. Yookaan ka kijiba fiddi yookaan amma baay'isawee asirratti wanni nuti beekuu qabnu tokko OMNs dogongoree beeka. Keellonis dogongoree beeka. Mootummaanis dogongoree beeka. Mormituunis hunduu namni dogongoriin hin jiru. Nama muraasa yoo ta'e malee. Fakkeenya fudhatuu hin dandeenyu. Amma dura sagaleen abbaa gadaa jiloo maalii jedhanii tokko booranaa tokko feekidha waraabamee dhufe. Irra tarree dogongora miidiyaan waan hin dogongorre waan hin qabneef hin dogongoraa odeeffannoo sobaa bira ga'uu danda'enne. Akkasuma OMN keessallee dogongorri baay'ee ture. Osoo namni lubbuudhaan jiru kootii nama lubbuun jiru kootii jawarii caarataa fa'a gochuuf turan dogongora bira tar. Amma hoo akkam goon? Barnu dhibee. Nuti eenyu mannee eenyu hojii akka qabsoofnu. Mootummaa deeggaruuf mootummaan kan deeggaranii miti. Zaahira kan ija keenan arginu ilma namaa hammeenya hamaa saniin lafarraa balleessaa jira. Akka san deeggarree. Mormitoonni mootu warri karaa irratti nu golchaa jennee karaa isaa wajji deemuu barbaannu kula ofiifuu wal nyaatan ofiifuu garaa gara na goran waliin amanan hinaaffaa ta'e hojii kana gufachiisuuf ta'e I don't know. Kana isaanumaaf dhiifna irrachuu akka obbolummaatti gorsa waliif haa kennu. Gorsi an akka obbolummaatti warroota miidiyaa kana lamaaniif kennu. Miidiyaan tun lamaan waliin jaalattu 100% tana isin hima. OMN keelloon jaalatu keelloo OMN hin jaalatu. Wal jaalachuu dhabuu waan tokko qabsoo walii gufachiisuun garuu fafa guddaadha. Keelloo yoo dogongora keelloo ajandaa erga baaseen booda uummata irratti duulchisuudhaan osoo hin taane kara tasgabbaadhaan kara jalaatiin wal dubbisanii waan san fooyyessuu. Yoo OMN waa balleessee jiraate qeeqa xiqqoo otoo ajandaa sun jiru osoo hin taane kara jalaatiin waan adda addaa sirreessuu. Kun hin taane taanan ofumaafuu walirratti duuluun maal qabsoo keessa jirtan isin jennare nuti akkamitti isin duuba deemnare yoo akkas taate yoo akkam isin deemtanii kanaa jechuudhaan isa hayyuudha bar akkas jechuun akka isin amma godhattan kana yoo laalu anatu isinirra hayyuudha yoo akka har'aa kana laale ajandaa baame tokko irratti wal falmuun ajandaa mootummaaf baame
warri mormituu lamaan wal farmuu qaanyii guddaadha. Bilisiginnaan isin kolfiti yaa jiran. Mormitoonni isinitti kolfitu. Warri mootummaa ani waan hubadhe qaba amma waa'ee sagalee sanirraa haqa hayni mana rabbiiti. Sagaleen kanuma abiyyi dhugaa rabbiititti garuu walitti hidhamee fi bakkuma tokko waan sanaa sa'ee san isaaf rabbitu beeka. Sagalee wannoo wayii argee jira sagalee muraasa kan inni irraa haasa'e wayii ta Facebook irra gadhiifamte wayii hin jirti. Garuu guutuu miti sagalee sun muraasni kan achirraa fudhatame ta'uun anuu argeera. Garuu guutuun isaa hin finne bilisiginna illee hin dhabde. Waan sun isaan ta'uu ani wanni shakkeen ammallee deebi'ee sagalee guutuu ragaa qabatamaan fiduu dadhaban. Sagalee muraasa malee. So kanaafuu nuti mootummaan kun mootummaa nuuf hin taane waan ta'eef badas ta'ee gaaris ta'ee akka waan kana godhu dhageessisuu baatu jechuu sagalee sun waraabamuu baatu yookaan sobaayyuu ta'u jechuu waan san akka sammuusaa keessatti yaaduun di kennaan beeyna kan nu wal nu mormisiisu isinii galee mootummaan akka waan kana gochuu barbaadu inumaa wal nu mormisiisu odoo soballee ta'e odoo fakkeenya keelloon waan san sobaanuu fidde garuu mootummaan waan san dhugaan godha hin godha yaaduma akkasii qaba odoo yaada akkasii qabaatu baatee uummata Oromoo akkatti hin dhiibu ofirra kun wal nu mormisiisu kan nu ajaa'ibe garuu kan nu ajaa'ibe mallee warra hayyoota jennee fuuldura kaannee wal nyaatu taran ajaa'ibe takka aangoo irratti wal nyaatti takka mallaqa irratti wal nyaatti takka maal irratti wal nyaatti nuti aga feetan odoo isin wal nyaattanii qabsoo ta'e na duuban deebinu hooggansuma isinuma jalaa hafna malee qabsoo itti eegalle duuban deebinu wal nyaadhaa isin waan isin wal nyaachisu nutu beeka inni mootum inni ummanni kennallee akka beeytan eemalisa har'a yoo waa hojjete hin faarsan bori yoo waan bira hojjete amma keelloon kun amma dura amantii islaamaa tuqee ture hin arrabsan guyyaa san har'a waa'ee biyyi finnaan immoo hin faarsan miti akkasii miti nama ejjennoo qabu ta'uu qabdaati miidiyaan sun miidiyaa gaarii taanan gaarii jedhiiti fufi miidiyaa badaa taanan qeeqi sirreessi Farhaan amma dura akka waaqatitti ilaalaa ture ummanni akka rabbiitti har'a garuu waan saniin jennaan xiqqeessanii jiran sanillee hin fudhadhan filannoo waan akkanaa kana hin jaaladhan nama har'uma faarsaa irratti xiqqeessu amala kiyyaa miti amalli kiyya ka hojjeteetuma hojii isaatiin argisiise galatoonfamu kan hin hojjenne qeequ hojii kiyya kun mootummas ta'ee kaan ta'e sodaan qabuan mootummaan gaafa waan gaarii hojjetu waan isin ajaa'ibu keessaaf faarsaa bara amma dura gisee inni wayyaane wal lole san akka inni sirrii hojjete faarsaa ture maaliif ani nama jala deemu osoo hin taane nama ejjennoo nama sanii ilaalee deemu ergasii inni deebi'ee badii balleesse itti deebi'ee falme jechuudha ejjennoo guddaa qabaatudha kun ejjennoo kana yoo hin qabaanne gaafa kun waa balleessellee hojii balleessaa gaafa kun waa tolchellee hojii tolchaa gaafa deemte ati qabsaa osoo hin taane dhamaadha nama jala deemtu jechuudha akka bara viidiyoon argitee wayyaana jala deemaa turte san jala deemtuu hin ta'in ejjennoo kee qabaadhu bakka maa abbaa fedhe maa jawaar hin taane hojiirra hin jiru taanaan hin jiru hojiirra jira taanaan hojiirra jira bakka akkasitti madaalamuu qaba ilmi namaa hojii isaatiin madaalamuu qaba malee gandaan namaa maaliin madaalamuu qabu hojii isaatiin madaaliin nama kamiyyuu ka gaarii hojjete gaarummaa isaatiin madaalii kenniif madaalasa kan badaa hojjete badaa isaatiin madaalii kenniif madaalasa garuu amma hayyoota jennee erga jawaar hidhame aslan nama itti amanu tokko hin argine keessumaayyuu nama mormituu kana keessatti waliin haa mormuyyuu malee ijjennoo qaba jedhee nama itti amanu tokko hin argine nagamma maaliif akkuma argi guyyaa tokko waa balleessaa guyyaa tokko waa tolchaa bakka nama sitti kolfisiisa si galee kanaaf keelloo miidiyaas ta'e warri OMN waan sirreeffatuu qabdan sirreeffadhaa ulaagaa guutaa bakka yookaan nun arrabsiisinaa yaaki nun xiqqeessisiisinaa isin kabajnaa isin jaallannaa karaa sirriitti irraan nu deemaa isin wajji deemna karaa sirriitti irra isin hin deemne nu garuu qilee isin wajji seenuu hin dhaqqabu wanni hundi qulqullaa'ee ifatti nu bahuu qabaa jechuudha kun dhaamsa obbolummaatti jechuudha kanarraa kan hafe mootummaa nutti kolfisiisinaa diina nutti kolfisiisinaa qabsoo walirratti duulu kuffisaa qabsoo kan waliin duuliti malee walirratti duulanii miti jechuu barbaada jechuudhaan akka dhuunfaa kiyyaatti yoo nu walirratti duullee eenyu qabsaare sheemidhaa bar kana bar wanni nu wallaal kan akkasitti hundi keenya akka sirreeffannu isiniin jedha egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajaaf jaalalaan isiniif qabu guddaadha
namoonni akka tasaa haariyaa na bira dhuftan yoo jiraattan chaanaala keenya subscribe gochuun maatii ta'a. Viidiyoo keenyas like godhaa. Isin jaalladha, isin kabaja. Yeroo gaarii naaf qabaadha.